ها ميكوي حقامة كبرين سينجبي سو كمين قد وربيا قتلوا كوكو دبرن أنا جبت جيران من مصر جيران. ميكوي تكون نرجع nama sporti dalagu fakkaata warri modii tara nama di sakoo na galcha abba biyya Assalamualaikum. waalaikum salaam akkam Bega, zamana magisti. nagaa Ya qabda fayyada. alhamdulillah Alhamdulillah. mee banaddu Ayye. yaa rabbi qallaan godhin kanas Kallatee nama furdee lewaatu. oo hani qallatee namaatu jaan maashaallah areedallee ni qaba kun qumtee jira maqaan keenya Nah, niyaat. Isu kabba biyyaati. Maqaan kiyya kasirra isaa qabraa. oo isuudha maqaan dhugaa akkamii ishiin sii taati Umrii isiin namtu sanii waan an taatu. Tasanii gidi dabadaa naa barbaachisa. Umrii dhibba keessii namatti sanii namatti miti. ati meeqa mee'uusa 24. 24 Isiin 28 feeti 30 feeti isiin hin ta'u jettee anuun an taatu isiin dabadaa naa laati. ishiinuu siin taane dura Umrii isiin namatti sanii naan taane gisii isiin umrii nama 27 8 barbaadde isiin meeqa ni beektaa 25 24 jechuudha. Warra umri diidam saddeet bichaa seenaa hootaati milee maa ergitaree kastaati. ati ka xiqqishaadhaa maa dhufte duba mikirootana Qoysi qofa. aya qooy akkasii miti amma Ani nama amma taa'ee meeqa deejeetii jala jala. taamallaan ati amma ati 24 takka ishiin 28 feete aya isin lachuu nama umrii teessanii giseen harki oliin isin baasa asuma jalan na hidan asuma jalatti oliin isin galchan deeminaa ni jala hadara amma malli naa galee aya amma malli naa galee warra umrii amma nama umrii 24 fi 28 faa kafa dhuqqaadhe maddeetiin jira lama afgaarra dhiirallee galchuu qabna jennee jirra naa qaba isin akka namni na jalaan banne asuma jalatti eeggadda hiree teessan ay seenseedha kun na tumuufi seenseedha kun seense Wayye zamme nagaami nagaa mee bana viidiyoon bana fuudha feeta fuudhaan fadha garuu ifaan hin jiru ibsu ibsi gaa'ee dura amata meeqati anaama 27 oo nasiiba aboo viidiyoo bana oolin sii deebisa ollaa deebisiyaa viidiyoon banadha aya 27 miyyoo ammaa sanne miyyoo ammaa yoo ammaa san ollaa deebisimee viidiyoon banadha aboo miyyoo ammaa san naa deebisi miyyoo eessa kutte tunis nasiiban qabdu ayyaana saree dhalatte ammumas jalan jirtu reef nasiibuma hin qabne sunis miyyoon eessa kutte as jala taa'in eegin jeen lakkoofsa takka tuqi miyyoo amma arge huno amman arge hoot haa viidiyoo banadhu sharaati harkisuu deemtu laali gowwa seense Laa ilaaha illallah. maali Uffata fadhu jeen zamaana. haa huccuu kaaddu jette seense ooyigaanaan uffadhaa miyyoo nama nan Aboo tumsiisina mataan firiizii miti. Aboo mataan firiizii miti. haayi maali miyyoo akka nama mataan firiizii miti akkam nit siifin tolchaaree akka ati feetu tolchuu harkaan Zamaanii laali. Yaa ani
Raastaa godhadhu. Hayi. xiqqisho an ka mataa baa xiqqisho mataa qabuun fadha fireezii xiqqisho Aboo amma duuba barna. Osuma deemtuun nafa dhuu jentaan samii jooti. xiqqisho duuba deeme zamaanii ilaali xiqqisho mataan duuba deeme Hin deemne waan silkii jalaa oloo wanni godheefi. Abooti silkii oloo qabi gaa. Jalaan oloo godhee beekaa. laa mataan deeme jira fireezii fadhaan Ispoortanyaadha san gubbaan. yaa gini mataa isaa silaa xiqqisho fireezii qabaa Innis inni na yaadde arge hayyeen banadha banadhu. Godhadhu waan illee. Inuma qaama ajaa'ibaa ofirraa qabdati. Qaama ajaa'ibaa ati nama ni gartaa namni si nagaru. Ayyee. Akkam seensa ishiin tun? Wayii dhiisii. Maashaallah. 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 Kana. Maashaallah. Narraa Guys, gaafadhu. tap share godhaa guys nagasu. Giftii ol daddarba. Hani waayee laalla siin taane gurbaan. yaa xiqqisho rifeensi isaa siqeetu fireezii Saati rifeensa waan dhiisne rifeensi maal godhaa miti. Mee asii gallaali taraa takka. Asii ol isinii godhiif. Eessa ol? Bar rifeensa qabu jetti duba rifeensa akkamii. Turkii geessina rakkoon qabu rifeensa. Turkiin geessa gaa kana ol moo? Hedduudhaaf. Kanaa ol rifeensa duba akkam godhamu canne waan cireef moluu si fakkaate. biraan haala zamaaniyyeen aan taane kun Seense Tabiraa laaliif bakka anis tabiraatiin laalladha. isin lachuu tabiraan laalle. Mee ka seenseen naa ta'ee jettu. gaasamme. Qoyna si bakkeetiin si ilaala. Ta seenseen naa ta'ee jettu abaabool darbi sin galcha. Mee akkas godhime yaa. Amma ilma dhiiraa akkana godhuun sirriidha. ay zamaanii gaa ani yaada kiyyarraa kaanii barbaada Na beetiin zaazammaanoo duraan na beeti. Duraan beeyta. Duraan na beete. daa hin beekan ay hin beekan Duraan na beeyti ijaaree hunda. Na laali. ara wallaahi sin beekan no miidiyaa tiktok irratti Eefan daawwaa deemee dhufe kanan barre rifeensa noormaala godhe malee duraan akkanaa miti. Gaafa rifeensa dheeraa beeyta saamee ilaali sirriitti. wallaahi hin beekan no yaa kijibnillee manaani sobu hin beekan wallaahi miidiyaa haara nama hedduu na beekaa Sintaani anamma dhugaa. yaa Xiqqummallee. Ka akkam feetaati. mataa bichaatu naan ta'e mataa xiqqisha Way mataa maal gootaati. ay ni jira mira istaayila haa ta'u bakka mataa isaa fireezii qabaatee as siqee Ana baantiisa. Barsumarraa qabdi barzamaanoo. Duwwaashin as jala jirtu yaa hin jennaan siin jenne gini Duuba eenyu akkam goonaree rifeensi nama hunda amma ijoollee amma 18 hunda moluudha. Jiruun nama rifeensa achi siisite. insistu abshir Nama hunda. Aduun duraan kophaa baate amma firaa fi obboleeyyan wajjin nama boo'ee galte. Dirqi rifeensa ittiin tolchinu akkam goon. Ati duuba naa taatee jirta anuu siin taane akkami duuba yaaboo. yaa bartan Awwa jiruma duniyaa tana. Namni ati feetu sin fadhu. Kabiraaf fadha. Namni kabiraaf fadhu sunis tabiraaf fadha. Ka fadhu kanan fadhu. Akkami wali Waan siisi. ajaa'ibaati bar wallaahi. Ka fadhan naman fadhu. Akkanatti ilaalimee zamaanoo asumarraa natti ilaali wallaahi fuulduraan qaba. Abshir seena hin boo'inni. abshir ayzoo Mboo baran. Obseetiin jira. Rifeensa ittee mucaa qalbiitu hiite. Haya akkana goona gaa. Meeta seensee tanaaf taatu lakkoofsa takka tuqaa jala kanatti. Seenseen qunnaa taate jettu. Rifeensa maal gootaati? zamaanii aan fadhii xiyyaa miree fadhii xiyyaa akkasiin bakka mataa qabuun fedhaan Mataan qaba bar rifeensa hin qabne malee. xiqqishoo Rifeensa bar mataa. Wanti feeti isiin firiis. yaa xiqqishoo mataa dheeraa qabuun fedhaan Haya.
Mano kamata dheeraa qaba barkee Dubartii jira bara shariyaa godhe. ooy rifeensa dheeraa qaba lettari jira isaa komantii godhe karam kutore kunis kanasiiban qabu kottu bo wal bira lalla jara kana fira fuusine gabbuuf nala hawalite sore kuntawnol Allah kun ijoolleedha. mutirra khasi duba kamsi gona khamisi tol jarena Zamaanii laaqallina kana lachuun fakkaata. Anumerra si wayyuu qabilchaate kana. Nin baasa baraades. Umriin kee meeqa anta? 18. Uy! me kaje 18. me khabaju man ragabon me isi su de makon ana mar ragabu hay Nama Ay, malee ame nama kana bulchaate qabu qabda. Oromoon. Anumaa si bulchaataa. bar hani tenyo hambichota na wani galini fijira lal khaka hama qabu rifeensan qabu barana kharifeensa qabu qaaman qabu Mana jiru. Wallahi. khaka tijibtu kana biyya hindi da male taate male sagar oy farizin sa kone tokko dhufe duba kakashin feto safin Awo zammaanoo teetiin jiraa fi ilaali meelikii gaafadhu yaa. koy dura hadabdu koy dura me kunen Lama anase Nagia me video bana du fayyada Bilkana zamano ayye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kadang aku tak lama fajar yang suka datang awak ya baru. Kadang aku tak lama fajar ketika jera. Bo? Hay. Aku dasih. hay Warung ini aku suka ajar tan. Afan ini dua duaan. awo frizire gurbanu no Apa anda? Bo umriin kee meeqa? Ye Umriin kee meeqa? Namun Ubaja kena aku dah. Laa ilaaha illa waa gabbaasi. ya bulis Mani mana karasi me mali Yaa. galme Maali ke yaasa. Calistaniitu maal nirbatin aadamoo namni kaan. aya koy amma dala biratin fida gurba khanaf egaati tawu fidi Meeta kanatti fidi wallahi zammaanoo. abshir sense qalbin sin chabini Isin garuu na dhabuu deemti. sida budem darartu Oye, akami sense ko sita nafta yun ang tape. bani video yo nanti fnaf haji pana barban darartu Bano ayye hanin bu qabdi hanga khashifta udufu jawjiran